nagaa bultanii sagalee keessattuu wadaadha gaafii jedhe kan kun nagaa itti dabaluma hir'isu nan dabala maqaa Waaqayyo Abbaa Waaqayyo Ilma Waaqa Hafuura Qulqulluu sadii tokko jennee amannaa ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu bulchaa mana amantaa kanaa kan ta'an kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Gannat Lubaas Ba'u akkasuma kabajamaa obboleessa keenyaa itti gaafatamaa barattoota dilbataa godina kanaa kan ta'e Sooraa Sirnaa barsiisaa amanuu taayee akkasuma obboleessa keenya faarfataa bulchaa Galataa obboleessa keenya faarfataa kiraaraan kan nu tajaajilu Saamu'eel barattoonni dilbataa waggaa 26ffaa keessan kabajuu irratti kan argamtanii Waaqayyo umurii keessan irratti umurii isiniif dabalee kabajaaf ulfinaan kan isin gahe abbootiin akkasuma harmootiin dargaggoodhaa fi dargaggeettiin daa'imman xixiqqoon Waaqayyo isiniin qabee iccitii mootummaa isaatii kan barsiifatu hundumti keessaniyyuu inni dursu nagaa Waaqayyooti. Nagaa Waaqayyo isa jiraataan isin gaafadha akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Galata Waaqayyooti jennee akka nuti isa galateeffannuudhaaf Waaqayyo nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee mana isaa keessatti walitti qabamnee sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaatiif kan bakka kanatti nu qabe maqaa Waaqayyo keenyaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaqayyoodhaan gaafa galateeffannu kan hin daganne oolmaan ishee gochaan ishee laphee keenya irratti chaappa'ee kan jiru qulqulleettiin qulqullootaa obboleettiin ergamootaa abaaboo gannataa kan taate garraamummaa Abeel kan itti fakkeeffame saragallaa binaadhaan masanqoo Daawitii daandii losaa irratti kan arge Yaaqoob riqaa Yaaqoobidha. Dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamte madaana Naa'omiin kan fayyisse bakki qotiisa Abrahaam dubaroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti ulfinni kabajni haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u. Nagaa keessanii ayyaanni ukee akkam ture? Ayyaanni Taaboree akkam ture? Bareedaadha? Dhugaadha? Haa ta'u tole. Bagaa jala bultii guyyaa kabajaa ol ba'umsa haadha keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaamii baga nagaadhaan geessan baga nagaadhaan geenye. Ammanuma ga'eera miti fittanitti. Ngaa. Tole haa ta'u isaaf galateeffattu. Akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee dubbii sagalee Waaqayyoodhaa daqiiqaa muraasaaf hanga Waaqayyo nuuf eeyyamee wajjiniin barannaa. Waaqayyo Waaqni keenya Waaqni abbootaa nu gidduutti argamee akka nu barsiisuudhaaf akka nu gorsuu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni nu barsiisu eenyudha? Waaqayyoodha. Kanaafiyyuu an dhaabbadhee arraba kootiin dubbachaa kanan baradhu gaafa ta'u isin immoo teessanii gurra keessaniin dhaggeeffachaa anas isinis sagalee guddisuun kun bakka inni geessise hundumaa kan nu barsiisu eenyudha? Waaqayyoodha. Macaafa abbootaa firdii boqonnaa 6:23 irratti jecha barraa'ee jiru mata duree taasifachuudhaatiin ganama kana wajjiniin barannaa sagalichis akkas jedha.
nagaan siif haa ta'uu, hin sodaatin, hin duutu. Hin sodaatin maaliin taatu? Maal jettan? Hin sodaatin, hin duutu. Jecha kanaa kutaa macaafa qulqulluudhaa, macaafa abboota firdii boqonnaa 6:23 gubbaa irratti jecha argamudha. Barreessaan jecha kanaadhaa raajicha Saamu'eeliin gaafa ta'u, jecha kana Saamu'eel haa barreessu iyyuu maleessaa abbaa jecha kanaa kan hin ta'e sagaleen isaa warra abdii muranii jiraniidhaaf abdii kan horu gaafa ta'u, sagaleen isaa warra abdii isaanii addaancitee jiru kan itti fufsiisu kan ta'u, sagaleen isaadhaa warra abdiin isaanii itti dukkanaa'ee jiruudhaaf kan ibsiisu kan ta'e Waaqayyo Waaqa keenyadha. Sagalee kana Waaqayyo gaafa dubbatu yookiis sagaleen kun kan inni dubbatameef immoo nama maqaan isaa Geediyoon jedhamuufidha. Hin sodaatin maaliin taatu? Hin duutu. Geediyoon sodaadhaan guutamuu irraatii kan ka'e abdii isaa muratee abdiin isaa dukkanaan kan haguugame gaafa ta'u, nama abdii muratee jiru kana jireenya addunyaa ba'aa ta'ee yaaddoo ta'ee kan itti ulfaatee jiru kanatti Waaqayyo sagalee isaa abbummaa isaatiin itti dhiyaatee akka inni jajjabaatuudhaaf sodaadhaan kan guutame laphee isaa sana sagalee isaa jireenyaatiin hin gaafa booji'uu agarra saba Waaqayyo. Har'as namoonni baay'een addunyaa kana gubbaa kanneen jiraatan jireenya addunyaa kanaadhaa yaaddoo isaanitti ta'ee jireenyi biyya lafaa kanaa hibboon addunyaa kanaadhaaf deebii dhabanii namoonni baay'een abdii murannaa keessa kan jiran hedduu isaanii jiru. Kanaaf sagaleen Waaqayyoodhaa akka nuti abdii hin kunneedhaaf nuti ijoolleen isaa abdii akka nuti hin kunneedhaatii fi jiraachuun ugu hafee jira ana kanaan booddee nama hin ta'u jennee jiruuf jireenya addunyaa qorumsa addunyaa kanaa ilaallee abdii murannaa keessa warra jirruudhaatiif sagaleen Waaqayyoodhaa yeroo hundumaa kan nu jajjabeessudha. Gara mata duree kanaatti otoo hin dhufin gara dudduubaatti deebinee taateewwan kutaa seenaa kutaa kana irratti galamaan gaafa ilaallu macaafa abboota firdii boqonnaa 6:1 kaasnee gaafa ilaallu sabni Israa'el Waaqayyoodhaan duratti amaanii hojjetanii kanaafuu Waaqayyo dabarsee waggaa 7 harka warra Miidiyaanitti isaaniin kennee jedha. Waaqayyoon duratti waan hamaa hojjetanidha. Waaqayyo dabarseetu harka diina isaanitti gaafa saba Israa'eliin kennu ilaalla saba Waaqayyo. Yeroo kana qabaan warra Miidiyaanidhaa saboota Israa'el irratti hammaate. Namni gaafa Waaqayyoodhaa wajjin walitti bu'u, namni gaafa Waaqayyoodhaa wajjiniin wal lolu, namni gaafa daandii Waaqayyo irraa kaatee jedhu qorumsi isa irratti ka'u ulfaataadha. Warri Miidiyaanidhaa warra Israa'eliin kana irratti hacuuccaa isaanii baay'isanii harka isaanii irree isaanii saba Israa'el irratti diriirsan. Waan isin ajaa'ibu sabni Israa'el gaafa isaan midhaan isaanii facaasanii midhaan facaasan dhahatanii gaafa isaan gombisaa isaaniitti gootaraa isaaniitti gaafa isaan naqatan warri Miidiyaan dhufanii laphee isaanii dhibanii irree isaanii jabaadhaan midhaan isaanii kana gootaraa keessaa fudhatanii deemu turan.
saawwan isaanii, hoolota isaanii, harree isaanii, farda isaanii jalaa uffataniitu yaa'u turan. Sabni Israa'el haga kanatti humna dhabanii, irree dhabanii wanta hojjetan hundumaa warra Midiyaaniidhaaf kennuu eegalan. Qonnaan bultootni isaanii midhaan facaasanii warra Midiyaaniidhaaf kennuu jalqabanii. Irreen isaanii ni laafee Waaqayyo itti dheekkamuu isaa ofirratti baran sabni Israa'el. Boo'icha cimaa keessa galan sabni Israa'el. Warri danda'ani waan isin ajaa'ibu bakka itti warra Midiyaaniin jalaa dhokatan gaara irratti baqachuu eegalan. Eessa irratti? Gaara gubbaa irratti, tulluu gubbaa irratti baqachuu eegalanii. Warri kaan immoo lafa qotataniitu lafa keessa galuu eegalan. Warri Israa'el lafa isaanii irra jiraatu. Maal isaanii irra jiraatu? Maal jettan? Lafa isaanii gubbaa jiraatu. Dhaala isaanii gubbaa jiraatu. Garuu Waaqayyoodhaaf wanta hin boomamneedhaaf, hin ajajamneedhaaf jecha Waaqayyo warra Midiyaaniin gaafa irratti kaasu lafuma isaanii, dacheema isaanii irraa bilisummaadhaan jiraachuu dadhaban. Namni midhaan qotee nama biraa soora. Midhaan isaan facaasan callaasaa calleessanii gombisaa isaaniitti sagalfatanii jiran warri Midiyaanitti yaa'anii. Waan isin ajaa'ibu kutaa macaafa kanarra gaafa dubbistan warri Midiyaan dhufanii hoolota isaanii, saawwan isaanii gaafa ooffatanii ba'anii lakkaa'amuu hin danda'amne. Baay'ina isaanii irraa kan ka'e namni isaan lakkaa'uu hin danda'u. Heddummina isaanii jecha horii gaafa isaan oofanii ba'an saawwan isaanii jabbilootaa wajjiniin saawwan elmaamtu, hoolota isaanii, harroota isaanii hundumaa ooffatanii deemu. Sabni Israa'el dubbachuu hin danda'a. Hanga kanaatti gaana saba Waaqayyoo. Waaqayyo gaafa nama dheekkamu dheekkamsisaa addadha. Akka kan keenyaa kana miti dheekkamsisaa. Yeroo kana waan isin ajaa'ibu namni Geedi'oon jedhamu kun inni sagaleen Waaqayyoodhaa gara isaatti dhufe kun Geedi'oon saboota Israa'el kana keessaa tokko kan ta'e warra Midiyaaniin kana sodaateetu lafa jalatti midhaan kan isaan naatan. Lafa qotanii lafa jala seenuudhaan achi jalatti midhaan naatu turan. Kanaaf Geedi'oon warra Midiyaaniin sodaatee dacheedhuma isaa irratti lafa qotee lafa jala seenuudhaatiin iddoo itti wayiniidhaan jala dhokateetu midhaan isaa naata ture jedha. Maal isaa irratti? Dacheedhuma isaa irratti. Lafuma isaa irratti sodaa irraatii kan ka'e bilisummaadhaan lafa isaa irra jiraachuu hanga dadhabutti ga'anii Geedi'oon lafa jala dhokatee jiraata. Warri abbaa irree lafa isaanii gubbaa deemanii hoolota isaanii, saawwan isaanii gaafa oofan inni lafa jaladha kan inni jiraatu. Yaadaan fagaattanii hin deemtanii iddoo biraatti hin deeminaa. Sagalee kanaan sagalee kana fuutanii sammuu keessan keessaa gara biraatti geessanii hin waccisiisinaa. Hin ta'u hattuu tokkotu ture. Hattuun kuni konkolaataa keessaa seenee otoo deemaatti jiruutu maanguddoo tokko yookiin abbaa tokko bilbilli borsaa isaanii keessaa wacuu eegale. Namatu itti bilbilee jecha bilbilli isaanii budhiin iyya. Hattuun kun immoo bira dhaabbatee jira. Sagalee bilbila kanaa dhagaatti jira. Maal godhaadha? Dhagaa jira. Hojiin isaa maaliidhaan jedhe? Bilbilli kun ni iyyaa. Maanguddoon kun callisanii akka nama hin dhageenyetti taa'u. Sana booddee silkiin iyyitee dadhabdee ammas yeroo lammaffaadhaatiif irratti gaafa bilbilamu iyyuu jalqabde bilbilli.
maanguddoon kun cal jedhanii akka nama hin dhageenye ta'u. Yeroo kana hattuun kun itti dhiyaateetu abbaa bilbilli keessan iyyaa jirti ittiin jedhe. Maal ta'aa jirti? Bilbilli keessan iyyaa jirti innaa iyyaa mucaa koo dhagaatti hin jiraatti hin jiran. Maarree erga dhagaatti jirtanii maaliif bilbilicha hin kaastanii jennaan an bilbila kana kiisii keessaa fuudhee gaafan haasa'uudhaaf jedhu ati harkaa buddeena hiisisuu kee mannaa bilbilli koo kun iyyuu wayyaa ittiin jedhan. Sagalee kana fuutanii akka ni hiisista isiniin jechuun barbaade. Kanaaf Geediyoon lafa isaanii irratti dhaala isaanii irratti dachee isaanii irratti sodaatanii lafa jala dhaqanii isaan jiraatan warri kaan biyyaa godaananiiru warri humna qaban warri irree qaban warri kan gargaaru qaban naannoo sanaa ba'aniiru warri kaan immoo warri miidiyaan kun ajjeesanii dhumaniiru. Saboota Israa'el keessaa hedduutu dhume. Geediyoon sodaa kanaatii fi bakkatti wayiniin haatan lafa jala seenuudhaatiin lafa jala dhokachuudhaatiin iddoo wayiniin itti dhaabu keessadha kan inni jiru. Kutaa kanatti dhagaa saba Waaqayyoo ergamaan Waaqayyoodhaa gara isaatti gaafa inni dhufu agarra. Nama sodaa irraatii kan ka'e dacheedhuma isaa baqatee lafuma isaa dhiisee sodaadhaan nama jiraataa jirutti ergamaan Waaqayyoodhaa dhufee nama Waaqayyoo kan ta'e kanaatiin gaafa inni itti dubbatu ilaalla. Geediyoon ilmi Yo'aas warra Midiyaaniin jalaa dhokachuudhaatiif iddoo wayiniin cuunfaan qamadiidhaa itti dhaamu ture. Ergamaan Waaqayyoo sunis Geediyoonitti mul'atee yaa loltuu jagnaa cimaa nana Waaqayyo si wajjin jira ittiin jedhe. Eenyu si wajjin jira? Eenyu si wajjin jira? Waaqayyo si wajjin jira. Yeroo kana Geediyoon maal ittiin jedha isinitti fakkaata? Meerri Waaqayyoo jedhe. Yeroo baay'ee saba Waaqayyoo rakkoo addunyaa kana ilaallee dhiphina addunyaa kana ilaallee ba'aa addunyaa kana ilaallee yeroo nuti abdiitti kutanne jiraayi. Kanaan booddee dhankoo jireenyi jiru yeroo nuti hin jenne jira saba Waaqayyoo. Kanaan booddee jireenyi koo dhaabbateera. Kana booda jiraachuu hin danda'u. Kanaan booddee maatii koo jiraachisuu hin danda'u. Kanaan booddee dhala koo guddisuu hin danda'u jennee yeroo nuti abdiitti kutanne jiraayi. Geediyoon akkas jedhe meerre Waaqayyoon. Eessa jira Waaqayyo? Waaqni abbootii keenyaa meerre eessa jiraat? Abbootiin keenya kan isaan nutti himanii biyya Gibxii keessaatii gaafa isaan ba'an Waaqayyoodhaan kadhatanii Waaqayyo kattaa keessaa gaafa isaan dheebotan bishaan isaanii burqisiisaa ture. Meerre Waaqayyo Israa'elidha. Meerre Waaqni abboota keenyaa jechuu eegan. Abbootiin keenya gaafa isaan beela'anii jiran samii keessaatiin nyaata mannaa jedhamu Waaqayyo isaaniif harcaaseetu nyaataa turanii. Meerre eessa jira Waaqichi? Yeroo baay'ee akkas jettanii beektanii jiru addunyaa kanaatiif jettanii jireenya addunyaa kanaaf jettanii guyyaan isin itti abdii keessan kutattan hin jiru saba Waaqayyoo. Guyyoota baay'ee guyyaa du'a keessanii hin hawwine. Jireenya kanaa mannaa maal ta'a yoo du'e hin jennees gidiraa biyya lafaa kanaa ilaaltanii hacuuccaa biyya lafaa kanaa ilaaltanii maal ta'a jiruu kanarraatii yoo du'e fuula Waaqayyoo deeme jettanii gara Waaqayyootti mimmaan keessan hin harcaasne laphee keessaniin gara Waaqayyootti hin watwaasne hoo Geediyoon meerree jedhe. Eessa jira Waaqni abbootii keenyaa? Utuu nu wajjiniin jiraate utuu dhuguma akkatti jedhaa jirtu utuu nu wajjiniin jira ta'eeti maaf dachee keenya dhiisnee godaannaa? Abbootiin keenya lafa isaanii dhaala isaanii dhiisanii maaliif godaanu? Horiin isaanii hoolonni isaanii saawwan isaanii maaliif jalaa saamamti? Maaliif harka namaa kajeellaa? Maaliif warri ormaa dhufanii daangaa nutti ce'anii midhaan keenya gootaraa keessaatii kan isaan fudhatan? Meerre eessa jira Waaqayyo? Waaqayyoon wajjiniin hin jiru jedhe. Waaqni abboota keenyaa Waaqni abboota darbaniidha nu wajjiniin hin jiru jedhe hanga abdii isaa kutatutti ga'e. Biyyuma lafaa tokkas gaafa gidiraan namatti baay'attu
waan baay'ee wantoota addunyaa kana irratti ta'an, wantoota naannoo keenyatti taatee ta'an gaafa dhageenyu dhuguma abdii nama kutachiisedha. Dhuguma abboota warra darban sana isaanii yaadanna. Isaaniin ilaallee keessatti abdii of kunnedha. Geediyoon abdii kutachuu isaa gaafa eegalu gadi siqeetu maal jedha? Waaqayyos Geediyoonitti dhiyaatee, ati humna qabdu kanaan dhaqiitii Israa'elin harka warra Midiyaan jalaatii akka baaftuudhaatiif ani si ergeeraa jedhe. Waa'ee sodaasaa sana keessaa ba'ee warra Israa'elootaa sana akka baasuudhaaf Waaqayyo gaafa isatti dubbatu laalla saba Waaqayyo. Saba Israa'el garuu warroonni lubbuudhumaan hafanii jiran, warri lubbuudhaan jiran gara Waaqayyootti boo'uu eegalan. Balleessineerra, yakkineerra, kanaaf dheekkamsi kee nurratti baay'ateera, dhiifama nuuf godhi jedhanii gara Waaqayyootti iyyuu eegalan, boo'uu eegalan. Waaqayyos ani biyya Gibxiin keessaa, gabrummaa warra Gibxiin keessaati kan isin baase anadha. Isin garuu gabrummaa sana keessaa ba'uu keessan irraanfattanii Waaqa tolfamaadhaaf utuu bitamtanidha. Anuu Waaqayyo Waaqa keessan akka hin taane irraanfattanii. Kanaafiyyuu ammas erga gara kootti deebitanii harka warra Midiyaan kana jalaatii isin hin baasa jedhee saba Israa'eliif abdii gaafa kennu, Geediyoon saboota Israa'eliin akka inni baasuudhaaf irree isaaf taasise. Geediyoon ammayyuu fudhataatti hin jiru saba Waaqayyoo. Geediyoon ammayyuu amanaatti hin jiru. Kanaaf Geediyoon akkas jedhe, ilaal, dhuguma wanti ati natti dubbataa jirtu kun isa dhugaatii yoo ta'e Waaqayyoodhaaf aarsaan dhiyeessa. Aarsaan dhiyeessu kun yoo fudhatame jechi kee kun dhugaadhaan. Geediyoon sagalee Waaqayyoo isa dhugaa akka inni ta'e akkasittiin adda baafateeti. Isa amma addunyaa kanarraa miti. Isa akkuma qoosaatti namni isa halkan abjuudhaan seexanaa wajjiniin wal lolaa bulee ganama akka mul'ataatti taasa'u miti saba Waaqayyoo. Yoo dhugaadha ta'e Waaqayyoof aarsaa dhiyeesseen, Waaqayyoo aarsaa koo kana yoo fudhate jechi kee kun dhugaadha. Kanaan hin amanaa jedhe. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo bakka lafa abbaa isaatii, dhaala abbaa isaatii irratti qilxuu guddaa tokkotu jira. Qilxuu sana jalatti dhaqeetan waan aarsaadhaaf godhadhu fidadheetan dhufaa hanga sitti na eegii jedhe. Eenyuudhaa wajjin dubbataatti jira Geediyoon? Ergamaa Waaqayyoodhaa wajjin dubbataatti jira. Waan isin ajaa'ibu! Ergamaan Waaqayyoo akkasittiin jedhe, hanga fidadhee fidattee dhuftutti bakkuma kana dhaabadheetan si eegaattiin jedhe. Ilaal, warra abdii qaban, warra abdiin isaanii abdii jireenyaa ta'e, hacuucaman iyyuu, gidiraan irratti baay'atu iyyuu kan isaanii wajjiniin dubbatu eenyuudha? Ergamoota Waaqayyooti. Jireenya addunyaa kanaa nu yaaddeessu iyyuu, jiruun addunyaa kanaa, hibboon jireenya biyya lafaadhaa hiikaa isaa wallaallee yoo rakkanne iyyuu saba Waaqayyoo nuti yoo dhufne gara mana isaa ergamoota Waaqayyoodhaa wajjin haasofna. Gara mana isaatii yoo dhufne nuti haadha Waaqayyoodhaa wajjiniin haasofna. Ergamaan Waaqayyoo bakka jedhe sana dhaabatee gaafa eegu Geediyoon nan gabaabsa. Geediyoon wanta Waaqayyoodhaaf aarsaa ittiin dhiyeessu sana fidee qilxuu sana jalatti aarsaa Waaqayyoodhaaf gaafa dhiyeessee jedhu, ergamaan Waaqayyoodhaa aarsaa Geediyoon dhiyeesse sana gaafa inni tuqee jedhu aarsaa inni dhiyeesse suni battaluma sanatti Waaqayyo fudhatee jira. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aarsaa sana gaafa fudhatu Waaqayyo Geediyoon iyyuu jalqabe, wayyoo jechuu jalqabe. Yaa Waaqayyo, utuu nan hin beekin ergamaa kee wajjin haasa'aa ture. Kanaaf anaaf wayyoo akkaman godhaa jechuu jalqabe. Utuun hin beekinin ergamaa kee wajjin haasa'aa ture. Utuun hin beekin fuuldura ergamaa keetii dhaabbadhee wajjin dubbataa ture. Kanaaf anaaf wayyoo jechuu eegale. Gaafa inni iyyuu jalqabu, bu'uu gaafa inni jalqabu, Waaqayyos gara isaatti dhiyaate saba Waaqayyoo. Waaqayyo gara isaatti dhiyaatee
akkasittiin jedha waan isin ajaa'ibu iyyuun isaa waachuun isaa akkasuma miti an jecha mi'eessa isinitti dubbachuudhaan miti maxaafa abboota firdii kana boqonnaa 6 lakkoofsa 22 gubbaa yoo ilaaltan argachuu dandeessu Geediyoon wayyoo akkaman godhaa gaafa inni jedhu yeroo kana Geediyoon gaafa inni iyyuu jalqabu sodaadhaan gaafa inni guutamee jedhu sagaleen waaqayyoo Geediyoonitti gaafa inni dubbatu laala maxaafa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 23 gubbaa irratti akkasittiin jedhe nagaan siif haa ta'u hin sodaatin maalin taatu hin duutu saba waaqayyoo jireenyi biyya lafaa kanaadhaan nu yaaddeessu taateen addunyaa kana irratti dhaga'amaa jiru guyyaa keenya guyyaadhaa gara guyyaatti dhaga'aatti jiru hagam laphee keenya laaffisullee har'amoo boridha jennee guyyaa du'a keenyaadhaa teenyee kan eeggannu saba waaqayyoo hin sodaatinaa maalin taane waan ta'eedhaaf hinduun waan ta'eedhaaf inni nu wajjiniin jiru eenyudha eenyutu nu wajjiniin jira nuti nagaa hin qabnu jennee yaaddoo dhiphina keessa gallee kan jiru saba waaqayyoo inni nagaa nu kennu eenyudha nagaan kan eenyuti maxaafa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 24 gubbaa irratti nagaan kan waaqayyooti jedha nagaan kan eenyuti kanaaf iyyuu warra nagaa dhabaniidhaaf nagaa kan kennu eenyudha nagaa dhabne jettanii yaadda'inaa ka nagaa inni nu kennu waaqayyoodha waan ta'eedhaatiif kana booddee jiraachuu hin danda'u dhaala abbaa kootii irratti lafa koo irratti dachee koo irratti kanaan booddee jiraachuu hin danda'u jettanii abdii keessan hin kutatinaa isa nu wajjin jirutu eenyudha waan ta'eedhaatiif hinduuna jettanii yaadda'inaa hin dhiphatinaa inni nu wajjin hin jiru waaqayyoodha waan ta'eetiif saba waaqayyoo mee gara jireenya keenyaatti achi as deebinaati gara jireenya keenyaatti gaafa achi as deebinu bara kana keessaa amantaa keenyatti jabaannee amantaa keenyatti cimuudhaatiin cuuphaa tokkotti amannee Kiristoosin kiristaana jedhamne maqaa Kiristoosin kiristaana jedhamne waamamne irra ta'ee jennaan isa dhugaa waaqayyo jiraataan isiniin jedha hin duutanii maxaafa wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 gubbaa irratti kan amaneedhaaf kan cuuphame maal ta'a ni fayya jedhamee jira miti waaqayyo isa jiraataatti amantanii jirtu taanaan isin hin duutanii hin jiraattu malee biyya lafaa kana irratti saba waaqayyo bara itti shakkitoonniidhaaf raajonni sobduun itti baay'atanii jiran kana keessatti isin garuu amantaa keessan ishee qajeeltu amantaa keessan daandii sirrii kan hin taate Kiristoositti amanuudhaatiin isaa wajjiniin jirtu taatanii jennaan dhugaa waaqayyoon isiniin jedha isin hin duutanii wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 gubbaa irratti du'aa ka'uun jireenyis anadha namni anatti amane yoo du'e iyyuu maal ta'a kanaaf iyyuu maaltu isin sodaachisa ree erga waaqayyootti amantaniittu ta'e erga isaa wajjiniin tokko taataniittu ta'eeti sodaan du'aa maaliif isinitti dhiyaata ree yaaddoon du'aa maaliif gara keessan dhufa ree warri waaqayyotti amananoo yoo du'an iyyuu ni jiraatu jedhee barreeffamee jira waan ta'eedhaatiif warri waaqayyotti amananii jiran yoo du'an iyyuu maal ta'u ni jiraatu kanaaf ijoollee waaqayyoo warri ta'an du'a sodaatanii yaaddoodhaan warra dhuman miti saba waaqayyoo kanaaf nuti biyya lafaa kana irratti jaalala waaqayyoodhaaf qabnu irraatii kan hin ka'e bakkaaf haala utuu hin filatiin sanyiidhaaf qomoodhaan lagaan otoo addaan waliin qoodiin isa beela'e beela baasnee isa dheebote dheebuu baasaa jirra ta'ee jennaan
dhugaan isiniin jedha isin hin duutan. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 gubbaa irratti barraa'ee waan jiruudhaatiif. Eegasii gooftichi warroota karaa mirga isaa jiraniitiin isin yaa ijoollee koo biyya lafaa irratti beela'ee jennaan beela na baastanii, eebodhee jennaan dheebuu na baastanii, daaree jennaan daara na baastanii. Kanaafiyyuu kan isiniidhaaf malu utuu dhalli namaa hin uumamin bakka isiniif qophoofte mootummaa abbaa kootitti dhaqaatii seenaa isaaniin jedha. Kanaafiyyuu warri sagalee kana dhagaa jirtan beela'aa beela baasaa jirtu taatanii jennaan, isa dheebote dheebuu baasaa jirtu taanaan, isa daare daara baasaa jirtu taanaan, isa dhukkubfate gaafataatti jirtu taatanii jennaan, dhugaan isiniin jedha isin maalin taatanii hin duutanii. Yaaddoo sodaa du'aatiin hin raafamiina. Iji keessan goomiidhaan kan hin diimanne yoo ta'e, ijni kan keessan goomiidhaan kan hin diimanne yoo ta'e, arrabni keessan hamiidhaan kan hin tortorre yoo ta'e, nama hamachuurraatii kan hin ka'e arrabni keessan yoo inni hin miidhamne ta'e, barruun keessan dhiiga namaa dhangalaasuudhaatiin kan hin xuroofne yoo ta'e, garaan keessan haleef keessatti qabatee kan hin ulfoofne yoo ta'e, dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha isin ni jiraattu malee maal hin taatanii hin duutanii. Kanaafiyyuu hin sodaatina. Cubbuu hojjettan hundumaatiif iyyuu gaabbii galtanii gara Waaqayyootti dhiyaattanii foon isaatiif dhiiga isaa fudhattanii isin Kiristoosin keessa, Kiristoos isin keessa kan jiru yoo ta'e, misiraachoo dhugaan isiniin jedha isin ni jiraattu malee maal hin taatanii hin duutanii. Kanaaf namni Kiristoosidhaa wajjin hin jiru hin jiraata malee hin du'u. Kanaatiif du'a yeroo ilaaltanii hin sodaatinaa. Jireenya addunyaa kanaa ilaaltanii hin sodaatinaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 54 gubbaa irra gaafa ilaaltan, eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Jireenya maalii qaba? Jireenya bara baraa qaba jedhamee waan barraa'ee jiruutiif. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 55 gubbaa irratti foonni koo dhuguma nyaatadha, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha jedha. Dhugumatti nyaata isaa, nyaata jireenyaa kan ta'e, nyaata isa dhugaa kan ta'e, foon isaaf dhugaatii jireenyaa, dhugaatii isa dhugaa kan ta'e dhiiga isaa fudhachaatti jirra ta'ee jennaan, dhugaa Waaqayyo isa jiraataan isiniin jedha nuti ni jiraanna malee maal hin taanu. Kanaaf warri foon koof dhiiga koo fudhatan isaan jireenya bara baraa qabu jedhee Waaqayyo sagalee isaa isa jiraataatiin kan dubbate, isa sagalee isaa isa hin banneen kan dubbate. Saba Waaqayyo warri Waaqayyotti amanan sodaan hin qaban waan ta'eedhaaf, foon isaa fudhatanii dhiiga isaa qulqulluu warri fudhatanii jiran isaan abdii waanta qabaniidhaatiif saba Waaqayyo hin du'an. Kanaafiyyuu akka namoota abdii hin qabneedha biyya lafaa kanarra jiraachuun nurra hin jiraatu. Akka namoota abdii hin qabneedha yaaddoodhaaf dhiphinaan biyya lafaa kanarra jiraachuun nurra hin jiraatu. Akka warra abdii qabanii ta'uun nurra jiraata. Namni Waaqayyotti amanee jiru abdii horata waan ta'eedhaatiif, abdii qabaata waan ta'eedhaaf biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu gar lamaan iyyuu qophaa'oo ta'anii jiraachuutu nurra jiraata. Maanguddoo tokkotu ture. Maanguddoon kuni mucaa isaanii tokkotu galaana gama jira. Abbaan warraa isaanii, haati kun abbaan warraa isaanii irraa boqotaniiru yookiin du'anii jiru. Qofaa isaanii jiraatu. Mucaa tokkichi isaan qaban immoo galaana gama jira. Mucaa isaanii kana bira dhaquudhaatii fi markaba yookiin doonii yaabbataniiti kan isaan deeman haati kun. Mucaa isaanii kana dubbisuudhaatiif namoota baay'eedhaa wajjiniin imala eegalan. Maalirra deemuun isiniin jedhe? Galaana gubbaadha kan isaan deeman, markabaan yookiin dooniidhaanidha kan isaan deeman. Utuu deemaatti jiranii qilleensi jabaan isaa dhufee markaba isaan keessa jiran sana raasuu jalqabe. Asiif achi gaafa inni raafamee jedhu markaba sana keessa inni fuudhes keessa jira, inni fuudhinis jira. Abbaan ijoollees keessa jira, ijoollee kan hin godhannes markaba qonnaan bulaanis achi keessa jira. Yeroo markaba guddoon akka
akkasiis jiru. Yeroo kana yaa ijoollee koodhan maaltu na iyyisiisa? Wanti na iyyisiisu maaltu jira? Yoo markabni kun galagaltee yoo galaana kana keessatti nyaatamne yoo du'e gara Waaqayyo kootiin deemanuu qophaa'ee jira. Foon isaa dhiiga isaa fudhachuudhaatiin nama qophaa'ee jirudha. Yoo motorii markabni kun nu dabarsitee immoo fedha Waaqayyoo ta'e mana ilma kootiin deema, ilma koo wajjiniin wal arga. Kanaafiyyuu ani ilma koo bira dhaquudhaafis qophaa'ee jira. Waaqa koo bira deemuudhaafis qophaa'ee jira. Kanaafiyyuu wanti na iyyisiisu hin jiru jedhanii. Isin saboota Waaqayyo sagalee kana Didiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee